Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa ayyaana Fe'iisaa xiinxalaa siyaasaati. Yeroo jalqabaatiif amma gara biyya hambaatti deemnee keessummaa isiniif dhiyeessuuf jennaa hamma dhumaatti nu waliin turaa daawwadhaa. Ayyaana waamicha keenya kabajee waan dhufteef guddaa isin galateeffanna. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddan fayyaa ta'a. Egaa ati computer software barattee jirta, AI certifiedidha, business administrationidhaan baratteetta, law baratteetta, barnoota baay'eedha kanatti baratte, theology illee baratteetta. Barnoota kana hundumaan hojjetaa turte? Hundumaan hin hojjenne, especially theologyidhaan hin hojjenne, laws ittiin fayyadama waanuma tokko tokko ofii kootiif malee ittiin hojjenne. Hojii kan hojjedhe baay'inaan gara gargaarsa keessatti NGO irratti hojjedheera. Kanatti aansee immoo baay'inni isaa software development wajjin wal qabatee hojjedha. Egaa amma yeroo dhiyoo asii sooshaal miidiyaa irratti xiinxalaa siyaasaa taateedha kan si argaa jirru. Mee gara siyaasaatti akkamittiin dhufte? Siyaasa gaa durumaa kaaseen hin jaalladha. Ijoollee hiriyoota koo maatii fa'aa wajjin ni mari'annaa ni haasofnaa. Namoota tokko tokko namoota siyaasa keessa jiran wajjinis walitti dhiyaadhee yaada tokko tokko nan qooddadha. Isatti aansee immoo amma tokko akka barattootaatti sochii siyaasaa keessatti amma tokko qooda fudhachuu yaaleera. Garuu baay'inaan gara miidiyaatti kan ba'e dhiyooma kanadha malee siyaasa keessatti qooda fudhachuu irratti yeroo baay'ee hojjenne. Egaa gara biyya hambaatii kanatti turte yeroo dhiyoo dhuftee akka deebitee quba qabna. Mee yeroo ati biyya keessa turtee fi yeroo dhuftee deebiteetti garaagarummaan jiru maal argite? Biyya dhufuu ergan jalqabe egaa waggaa muraasadha. Yeroo dheeraadhaaf gara biyyaatti hin deebine biyyaa ba'ee waggaa 12 biyyatti hin deebine ture. Al tokko dhufee innaan immoo suusii namatti ta'a buna biyyaa dhuganii Starbucksiin kunis namatti hin tolu. Biyyichas keessatti numa deemtee gaafa ilaaltu qilleensi isaayyuu nyaatumadha waan ta'eef deddeebina. Yeroo gabaabaa waggaa tokko akkas 6-8 keessatti yeroo deebi'u jijjiirama baay'een argaa. Especially urban development isa hojii koriidara irratti hojjetamaa jiru Finfinnee keessa Jimmas dhaqee argeera, Arbaa Minceen argeera, Baalee Roobee bakka itti dhaladhee Roobee qofaa otoo hin ta'in bakka baay'ee deemee argeera. Hojii baay'eetu jira. Gara baadiyyaas yeroo baanee arginu misooma irratti qonna keessatti hojii baay'eetu jira waan ta'eef wanti argamu yerootti ji'uma muraasa keessatti waan baay'ee jijjiiramee nama eega waan ta'eef namatti tola. Egaa yeroo baay'ee ati dantaa biyyaalessaa irrattidha kanatti haasoftu yeroo baay'ee kan sooshaal miidiyaa irrattis karaa miidiyaa garaagaraas yeroo si arginu. Mee haala amma jiruun siyaasa Itoophiyaa, dinagdeen ishee, dippiloomaasiin ishee maal fakkaata akkamittiin ibsita? Dinagdee fi dippiloomaasii bakka jabinni itti jirudha jedhee yaadaani. Dinagdee irratti hanqinni amma tokko jiru distribution yookiin immoo tamsaasuu irratti gara gadii warri jiran warri kafaltiidhaan jiraatan yookiin salarii paid warri ta'anii jiraatan especially mootummaadhaaf warri hojjetan rakkinni jira achirratti harka qal'inatu ilaalama. Galii isaanii fi infleeshiniin waliin hin deemu waan ta'eef isaan bira xinnoo rakkoon jira malee akka biyyoolessaatti makroo ikoonomii gaafa laallu isa guddaa gaafa arginu biyyicha keessatti lakkoofsi gaansobuu jedhama. Lakkoofsichi ni agarsiisa GDP'n biyyichaa waggaa 6-7 keessatti biliyoona 86 akkas ture amma biliyoona 120 akkas ni caala. Very conservative kan jedhamuudhaan yoo ilaalleeyyuu generally just GDP gross gaafa arginu. Isatti aansee immoo hojii irrattis industirii irratti qonna irratti jijjiiramni jiru baay'ee olaanaadha. Import export irratti. Importiin keenya ammas dabalaa deemaa jira garuu at least exportii wanti goonu baay'ee dabaleera. Warqeen yeroo jalqabaatiif buna caalee argineerra waggaa darbee. Buna irrattis hojiin hojjetame ashaaraa magariisaa kana wajjin wal qabatees hojii guddaatu jira. Turizimiin keenya baay'ee babal'achaa jira especially conference turizimii irratti konferensii guguddaa yeroo achi tureyyuu nama 10,000 lakkaa'amutu biyya alaa dhufee biyya sana keessatti konferensiin ni godhama. Waggaa 2 keessatti immoo yeroo jalqabaatiif Afrikaa keessatti koppaan ni godhama biyya keenyatti godhama. Innis exposure guddaadha.
conference centerii bakka gamoon guguddaan ijaaramee namoonni dhufanii hojjetamaa jira. So turizimii irratti wanti baay'een jira. Akkasuma albuuda irratti waan baay'eetu jira. Guddina baay'ee argina. Wanti argamu kuni maallaqni dhufu kuni guddinni jiru kuni gara namoota galiin isaanii gadi aanaa ta'eef akkamitti ga'uu danda'a. Distribuutioniin kun fair akka ta'u hannifaa malaammaltummaan kuni baay'ee hudhee qabata gara godeetti akka hin buune jechuudha. So isa sana sirreessuu irratti hanqinatu jira malee ikoonomiin baay'ee olaanaadha. Gara dippiloomaasiin keenya fuula haaraa qabatee as ba'eera. Ani baay'een defend godha dippiloomaasii biyya keenyaa namoonni tokko qeeqa adda addaatu qeeqni waanuma jirudha. Balaaleffannaanis ni jiraata. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf dantaa biyyoolessaa fuulduratti fidanii falmuudhaan ulaa galaanaa yoo ta'e, hidha laga Abbayyaa yoo ta'e, wantoota adda addaa irratti BRICS keessatti hirmaannaa fudhachuu, konferensi turizimii kana irratti hojiin hojjetame, eebbi yeroodhaan wanti guguddaan wanti biyyee alaa gara keessaatti ilaalu kun inni jira. Waan guguddaatu hojjetamaa, eebbifamaa. Piroojeektiin guguddaanis amma jalqabamanii irratti hojjetamaa jiru. Isaan immoo dhiibbaa dippiloomaasiin fidu ikoonomiidhaan gaafa jabinni jiraatu, nyaataan of danda'uun gaafa jiraatu, bishaan ofiitiin fayyadamuu, ulaa galaanaa argachuu. Kunifaa akka biyyaatti biyya dippiloomaasii cimaa qabu ollaasaa wajjin jiraachuudhaafis biyyuma lafaa irratti biyya cimaa godha waan ta'eef dippiloomaatiklii wanta guddaatu jira. Strateejikilii wanti jijjiiramee jira. Dippiloomaasiin keenya kan durii fi kan ammaa baay'ee adda adda waan ta'eef waan gaariidha. Mee dippiloomaasii egaa waa'ee dippiloomaasii kanaa kaasaa jirta. Itoophiyaan mee biyyoota ollaa ishee wajjin dippiloomaasii akkamii qabda jettee yaaddaati? Itoophiyaan dursa laatti dippiloomaasii ollaadhaaf dursa laachuu qabdi. Dantaa olloota keenyaa eegsisuun dantaa keenyatti aanee wanta dhufudha. Nagaan isaanii nagaama keenyadha. Isaan akka nagaa argatan dimokiraatawaa akka ta'an win-win solutionidhaan hundumtuu keenya kan irraa buufannu hojii akkasii hojjetamee economic integrationii Africa Unioniinis pilaanii guddaa qaba. 2063 natti fakkaata. Integration Afrikaa biyyoota Afrikaa walitti hidhuu walitti fiduu irratti yaada jiru kanaa wajjin wanta wal simatu environmental wanta ta'e irratti nagaa ilaalchisee collectively bilateral lama ta'anii dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduu hojjetamu. Akkasumas immoo multilateral yookiin immoo biyyoota baay'ee ta'anii waliin kan hojjennu kanarratti hojii baay'eetu hojjetama. Olloota keenyaaf immoo dursa laannaa isa jedhu sana hojiidhaanis agarsiisneerra. Dippiloomaasii gaarii qabdi jettee yaaddaa Itoophiyaan biyyoota ollaa ishee wajjin? Dippiloomaasii gaarii jechuun hundumaa wajjin walitti gammadda jechuu miti. Dippiloomaasii gaarii qabdaa kan jedhamu ati akkamitti dippiloomaasii kee hojjettaadha. Olloota kee wajjin jiraachuudhaaf ati rakkina uumtamoo nagaa farsuu wanta gootu yookiin wanta jala deemtutu maalidha? Nagaa barbaaddaa, waliin guddachuu barbaaddaa, walitti hidhattee wal jabeessuu, intigireeshinii barbaaddamoo rakkina uumuu, keessoo isaanii galtee jeequu, biyya isaanii diiguu, isaaniin xinneessuu, isaaniin gadi qabuu barbaaddamoo ol qabuu waliin guddachuu barbaadda. Isa jedhutu dippiloomaasii kee murteessaa. Dippiloomaasii gaarii jechuun yeroo hundumaa kumbaayyaa keessa jedhan isa walitti gammaddee rakkinni otoo hin uumamin wal dhiibuun otoo hin jiraatin jiraata jechuu miti. Maatii tokko keessatti iyyuu intirestii adda addaa qaba. Namni fedhii biyyoolessaa kee irratti ciminaan hojjechuun ni barbaachisa. Dhibdee al tokko dhaabsisuunis ni barbaachisa. Biyyoota baay'ee wajjin ollaa baay'ee qabna. Baay'ee isaanii wajjin dippiloomaasii bareedaa qabna. Asirratti gadhiifama. Biyyoota ollaa Itoophiyaa warreen ta'an keessaa fakkeenyaaf Somaaliyaa wajjiniin Itoophiyaan Somaaliilaandii wajjin waliigaltee isheen guutee turteen xiqqoo wal dhabdeen uumamee ture. Misrii wajjiniin akka kana lola keessa jirti. Eertiraa wajjiniin illee akka kanadha wal dhabdee yaadaa keessa jiru. Sudaanii wajjinis hidha Abbayyaa wal qabatee walitti dhufeenyi isaanii baay'ee gaariidha kan jedhamu miti. So kanarra dhaabannee dippiloomaasiin Itoophiyaa gaariidha jechuu dandeenya. Amma biyyoota kaaste kana keessatti addaddummaa qaba. Somaaliyaa wajjin MOU godhame sana ilaalchisee xinnoo teenshiiniitu ture.
akkaataa tenshinii yookiin immoo waldhabdee yaadaa jiru sana itti furreetu dippiloomaasii keenya agarsiisa. Fedhii keenya ammas hin dhiisnu, fedhii keenya fedhii biyyoolessaa jala deemnaa ni gaafannaa isa execute gochuu isa bakkaan ga'uudhaaf ni hojjetama. Gaafa fedhii keenya bakkaan ga'uudhaaf hojjennu garuu ollaadhaaf bakka maalii laannaadha. Ankaraa akkoord kan agarsiisu Tarkii irratti dhaqnee akkaataan itti walii galle. Sumaaliyaan mootummaan Sumaaliyaa kaanii aariidhaan miira adda addaatiin wanti baay'ee gaafa jedhamu fiigichi baay'ee gaafa godhamu Itoophiyaan maal goote yeroos nuyis kaanee akkasuma deebii wal fakkaataa laanne immoo obsaan jaarsummaadhaan waa bakkatti deebisuu nagaa eegsisuu waliin guddachuutti deemneedha. Sanaafidhaa pirezidaantiin Sumaaliyaa Finfinnee turan gidduu kana. Walitti dhiinni mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Sumaaliyaa gidduu jiru walitti dhiinnaa baay'ee cimaa ta'eetu itti fufaa jira. Nagaa isaanii eegsisuu irratti ammas hirmaachaa jirra. Isa didanii turanii isa bakkatti deebisuun danda'ameera. Garuu immoo fedhii keenya otoo hin dhiisin ulaa galaanaa utuma barbaannu wanta sirriidha jennee amannu utuma dhiibnu garuu isaaniin otoo hin dhabin isaanii wajjin wal dhabdee wal miidhuu keessatti otoo hin galin kana deemsisuu danda'uun dippiloomaasii jechuun kanadha malee kan ofii keenya dhiisnee isaan haa gammadaniif callumannee walitti gammadanii harka hidhatanii lafa taa'uu otoo hin ta'in utuma hojjennu hojii sana keessatti dhabbii uumamu garuu jaarsummaadhaan nagaadhaan hiikuu dandeenyeera. Egaa yeroo darbee gaafa Somaalilaandii fi Itoophiyaa walii galanii Somaaliyaa keessaa waraana Itoophiyaa akka boollee Somaaliyaanii gaafattee turte yeroo sanatti ammatti dippiloomaasii jiruun Somaaliyaa fi Somaalilaandii keessaatii filachuudhaaf dirqamti Itoophiyaa moo akkam ta'a? Yeroo hundumaan ollaa filachuun nurra hin jiru. Ollaan achuma jira. Nu fedhii keenya beekna. Akkatti fedhii sana bakkaan geenyutu adda addadha. Humnaan cabsuudhaan dhiibuudhaan doorsisuudhaan otoo hin ta'in nagaadhaan waliigalteedhaan hundumtuu itti fayyadamaa ta'ee akkamitti furamaadha. Sumaaliyaan Amisoom kan jedhamu sana keessaa waraanni Itoophiyaa haa ba'u jettee yeroo sana aariidhaan waan baay'ees jedhaniiru. Afrikaa Yuuniyeen irratti dhufanii pirezidaantiin Somaaliyaa akkam akka godhanii jeequmsi uumamaa akka ture ni argina. Dhaqanii security councilittis namootattis mootummoota adda addaattis akkatti haasaa turan ni beekama. Nu garuu akkamitti handal goone akkamitti qabanne mootummaan Itoophiyaa akkamitti isa sana fudhatee deebiif wal fakkaataa laate moo nagaa uumuudhaaf tasgabbiidhaan deeme isa jedhu gaafa arginu kanadha dippiloomaasiin. Bakka itti deebisee nagaa uumee international communitynis waraana Itoophiyaa baasuun hin danda'amu. Inuma didai waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa godhee dhaabuudhaaf biyya lafaa irratti international community wajjin hojiin hojjetame ni beeka. Hojiin ammas hojjetu ni beeka. Abaatu yoo jette baasuu hin dandeessu Somaaliyaa? Hin dandeessu. Hin dandeessu. Isa waraanni biyyi biraa biyya kootti hin galin isa jedhamu sana Amisoomiin international communitytu isa assign godha. United Nationsitu waraana akkasiitu eegsisaa jedhee lafa kaa'a. Gaafa kana bakkaan ga'u hin barbaadu United Nationsiin na wajjin hojjechuu terrorizimii dhaabsisuu irratti shororkeessummaa dhaabsisuu irratti mootummaa kana nagaasaa eegsisuu irratti qaama alaa hin barbaadu United Nationsii hin barbaadu jetti taanaan inni waan biraadha. Ofii isaatii dhiibbaa yookiin miidhaa guddaa qabaa jechuudha. Nin barbaadaa jetti taanaan immoo isa keessatti hirmaannaan godhamu eenyufaatu hirmaachuu turraraa isa jedhu sana qofaa isaaniitiin kan murteessan miti. Yaalanii jiru dubbataniis turanii murteensaa garuu dhumarratti waraanni Itoophiyaa achi keessatti qooda qabaachuun dirqii akka ta'e ni beekamaa jechuudha. Egaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii yeroo waliigaltee godhanii ulaa galaanaa Itoophiyaadhaaf yoo laatte adeemsa keessaa beekamtii Somaalilaandiif akka laatu Itoophiyaanis dubbatamee ture. Ammatti Israa'el beekamtii kana laatteefii jirti. Itoophiyaan waan laattuuf sitti fakkaata? Egaa isaa tilmaama ta'a garuu Itoophiyaan biyyoota yoo xinnaate protectorate kan jedhamtu United Kingdom yookiin England yoo laatte
achi booddee Ameerikaan faas akkas laachuu danda'u jedheen tilmaamaa gaa tilmaamumadha xiinxala waan ta'eef biyyoonni akkasii biyyoonni guguddaan biyyoonni hiree international community keessatti hiree guddaa qaban erga godhan booddee Afrikaa keessaa Itoophiyaa, Keeniyaa warri akkasii fa'aa booda irratti kennuu danda'u. Somaalilaand biyya taatee ofii isheetii dhaabbachuun ishee waanuma noollee dheedheen yaadan. Already qobaa isaanii jiraatu, ofii isaaniitiin hojjetu, mootummaa ofii isaanii qabu, waan hundumaa qabu akka biyyaa. Beekamtii matu illaatamnee fi beekamtiin immoo amma Israa'el irraa dhufeera yeroodhaaf balaaleffannaa baay'eetu irratti ga'aa jira. Garuu balaaleffannaa kana duuba immoo namni hundumtuu ni beeka maaliif balaaleffannaan akka godhamu. Tokko tokko fedhii ofii isaatii godha. Alshabaab faa gaafa godhani, Somaaliin faa gaafa godhan, Jibuutiin faa gaafa godhan sababa adda addaa qabu. Jibuutiin ofii isheetii poortii barbaaddi galii guddaa nurraa galchiti waan ta'eef balballi kun akka hin banamne ni diddii firummaa adda addaas qabdi waan ta'eef kanaaf jetti. Somaaliyaan ofiima isaanii biyyama isaaniitiif jedhu. Alshabaab miidhaa isarratti geessu waan beekuuf jedha. AU'n immoo biyyoota baay'eetu babbaqaqee amma 54-55 kan ta'u kana borri 100 akka hin gallee maaneej gochuudhaaf akka hin rakkisne pireesidensi yookiin immoo muuxannoo akkasii lafa kaa'uun nurra hin jiru jedhanii international community'n yeroo baay'ee didaa. So hundumtuu sababa adda addaa qaba. Itoophiyaan immoo kana keessaa sababa Somaalilaandiin biyya ta'uu irratti rakkina jettee waan yaaddu hin qabdu nu benefitii qabna. Ammaaf garuu achi keessatti jalqaba galuun nuudhaaf dippiloomaasii sirrii waan hin taaneef dubbicha gara fuulduraa fiduu irratti Itoophiyaan gahee guddaa taphatteetti. Amma immoo warri guguddaan jalqabaa dubbatanii wantichi haa baramu achi booddee waan hafu natti fakkaatu Itoophiyaanis biyya 5ffaa 4ffaa akkas taatee ni dhuftee deemti. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu karaa miidiyaa Soof Umariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa ayyaana Fayyisaatii hamma dhumaatti nu waliin tura daawwadha. Egaa akka uummattiyyuu jettee AU'nis mormee jira. Biyya kana Somaalilaandiif beekamtii kennu. AU fi IGAD mormanii jiru. Itoophiyaan immoo miseensa AU'tis miseensa IGAD'tis. Kun Itoophiyaa irratti miidhaan qabu akka xiinxalaa siyaasaatti maal jetta? Yoo Itoophiyaan beekamtii laattee jechuudha. Miidhaan qabu kun just window dressing kan jedhamtini agarsiisaa fi wanta godhamudha yeroo baay'ee. Akka seeraatti territorial integrity biyya tokko eeguu yookiin immoo birmadummaa fi walabummaa biyya tokko of dandeessee daangaa ishee eegsistee akka jiraattu eegsisuun international community'n waliigaltee kana ni qaba. Garuu Somaaliyaa fi Somaalilaand irratti gaafa dhufnu Somaalilaand of dandeessee ma jiraachaa turte. Colonial boundary sanas yoo argine koloniyaalii tokko Ingilaandiitu bushaa ture, tokko immoo Xaaliyaaniitu bushaa ture. Duuba irratti walitti dhufanii turan yeroo gabaabaadhaaf. Isa sana qabatanii saba tokko biyya ta'ee kan jiraachaa jiru ofiisaatii, ikonomii ofiisaa, maallaqa ofiisaa, mootummaa ofiisaa qaama qabu waan hundumaa biyya guutu. Dirqiidhaan Somaalee jalatti hafi jechuu namni danda'u hin jiru. Garuu beekamtii laachuun kun calluma godhama taanaan boris biyya baay'eetu babbaqaqee disintigireeshiniitu uumama. Bittinnaa'uutu uumama. Bittinnaa'uun immoo walitti qabanii hojjechuudhaaf rakkisaadha. So isa ilaalanii godhu. So sababa qaba hundumtuu sababni isaa adda addadha. Tarkiin faa gaafa kan irratti dubbatanii sababni isaanii waan biraadha. Arab Liigii keessatti warri jiran, warri Red Sea Council keessatti jiran hundumtuu Red Sea irratti kun akka hin uumamne jedhanii warri Westerniin power dynamicin jira. Polaritiin power dynamicin biyya lafaa irratti super power kan jedhamanii Ameerikaa turte, qofaa ishee turte. Amma super power singular super poweriin suni badaa jira. Multipolaritiitu uumamaa jira. Super powerii guguddaa biraatu dhufaa jira. Isa sana warra Westernii kana super powerii sana eegsisuudhaaf warri hojjetan jiru. Warra Global South irraa super poweriin kun share ta'utu irraa multipolarity uumama jedhanii warri hojjetan jiru. Interestidha inni ofiisaati. Akka Arab Liigiitti warri hojjetan jiru isa keessatti interestiin biraa jira. Biyya tokko taate biyyi tokko bakka 2-3dha gama adda addaatiin interestii adda addaa qabaachuu ni dandeessa. Multilateral organization, international organization akka Africa Union kana yookiin regional organization akka IGAD faa
ofii isaaniitii pirootokoolii qabu. Pirootokooliin isaa wanta akkasii indoorsiin goonuu jedhu. Dirqama ta'ee booda irratti miseensi isaanii baay'een irratti walii galee sukkuumamee dubbichi dhiyaate dhuma irratti gara vooti dhufee erga fudhatame booddee recognize godhu malee biyya recognize godhe kana irratti miidhaa geessuun hin danda'amu. Maaliif recognize gootee jedhamee biyya tokko irratti dhiibbaa geessuu yookiin miidhamuu hin danda'u. Dippiloomaatiklii amma Itoophiyaan kaatee Israa'elitti aantee anis recognize nan godha yoo jette teenshinii jiru biyyoota gidduutti teenshinii jiru sana ni jabeessa. For example, Chaayinaa fa'a. Chaayinaan Taayiwaan irratti wanti kun implikeeshinii qaba. Biyyi foollaqee of danda'ee de facto ta'ee jiraatu tokko recognize godhama taanaan borummoo Taayiwaanii recognize gochuun akka hin dhufne, presidensiin kun akka hin dhufne anis wanta kanaa ni balaaleffadhaa jette. Balaaleffannaa sana keessatti fedhii ofii isheetii qabdee jechuudha gola isheetii. Nummoo walitti hidhannoo biyyoota adda addaa qabna. BRICS keessattis jirra. Sanaaf har'a kaanii wanti dubbannu wanti jennu tokko waliigaltee walitti hidhannoo qabnu akka miineef fedhii keenyas gama adda addaatiin ilaalla jennee eeggannoo akkasiitu godhamu turre. Baalaansiin aaktiidha. Waan baay'ee ilaaltee suuteettee sukkuumamee duubaan haasa'amee gara fuulduraa tarreedhaan dhufaa deema malee biyyi tokko kana bira dhaabbateef sana bira dhaabbatee jedhamee rikognishiniidhaan miidhaan biyya irratti daayireektilii ga'uu hin jiru. Taateen kun dhiibbaan inni siyaasa Afrikaa irratti keessumaa immoo gaafa Afrikaa irratti qabu maalidha jettee yaadamee akka xiinxalaatti? Gaafa Afrikaa irratti dhiibbaa baay'ee jijjiirama guddaa fida. Daayinaamiksii koriidarii kana irratti jiru ispeeshaalii Baabil Maandeb irraa kaasee as Gulf of Eden gama jedhamutti reedsiin kun koriidarii tiraanspoortii guddaadha. Tiraanspoortii geejjaba baay'eetu keessa darba. Isa caalaas immoo chookhooldiidha. Sochii bakka itti qabamu seekuritii kan Israa'el, kan Middle East, kan East Africa, North Africa kun ifaa baay'ee walitti siqee bakka itti jirudha. Bakka dhiphoodha. Istiraateejikiidha. Sana irratti hundumtuu bakka qabaachuu barbaada. Sanaaf Jibuutii irratti biyya meeqatu amma ni qaba. Bakka lolaa qaba. Militarii giraawundii qabatee jiraata. Bakka kanarratti ijaaruu barbaada hundumtuu. Saawudii Arabiyaan ni barbaaddi, Yuunaayitid Arab Emirates ni barbaaddi, Tarkii ni barbaaddi, Chaayinaan, Ameerikaan hundumtuu bakka kanarratti hirmaannaan isaanii olaanaa akka ta'u dhiibbaa gochuu akka danda'an barbaadu. Kana keessa wanti jiru koriidarii baay'ee barbaachisaa ta'an keessaa tokkodha. Kanarratti abbaan mo'ate, abbaan kontiroolii qabaate paawar daayinaamiksii biyya lafaarratti jiru kana keessatti dhiibbaansaa olaanaa ta'a. Intirestiinsaa jechuudha. So intirestii sanarratti dhaabbatanii qaama baay'eetu baasii baay'eetti gochaa jira. Gara waraanaatiin, gara ikoonomiitiin, hiriyummaa yookiin walitti siqina qaamota biyyoota adda addaa wajjin uumuudhaan biyyoota isaanii wajjin hin hojjenne yookiin immoo isaan irratti miidhaa fiduu danda'u jedhanii yaadaniin mootummaa isaanii biyya isaanii irratti dhiibbaa gochuudhaaf wal morkiin kun amma dhufee East Africa irratti koriidarii reedsii kana irratti wal hidhee wal qabatee jira waan ta'eef tooftaadhaan wanta hojjetamu wanta hiikamuu qabudha. Jijjiirama guddaa fida biyya lafaarratti waggaa 20-50 dhufu kana keessatti eenyutu biyya lafaarratti humna guddaa humna difference maker ta'ee ol baasa jedhu sana bakka murteessudha. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu karaa miidiyaa soofumariin isiniif darbudha. Hamma dhumaatti nu waliin tura. Egaa dinagdee Itoophiyaa irratti yeroo baay'ee gabaasii biyyattiin baastuu fi gabaasii karaa garaagaraatiin gabaafamuu tokko waliin simu jedhu namoonni akka tibbana kana baheetti immoo birriin Itoophiyaa gatii waa bituu isaatii baay'ee gadi bu'eera jedhama. Qaaleensi jireenyaa irratti illee uummanni baay'ee dubbataa baay'ee himata wawwaata. Meeshaa kana irratti maal jetta? Qaaleensi jireenyaa ni jira. Kan biyya keenyaa isa biyya lafaarratti jiru wajjin amma wal madaalasa jennus ilaaluu ni dandeenya. Garuu walumatti qabnee qaaleensi jireenyaa biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa keessatti ni jira isa jedhu inuma dimshaashuma fudhachuu ni dandeenya. Infleeshiniin gaafa dhufu maallaqa baay'eetu socho'aa
Ikoonomiin isaa guddachaa garuummoo infleeshiniin maallaqa bituu humna bituu maallaqaa gadi buusaa deema waan ta'eef galiin isaanii namoota murtaa'aa ta'e daangaa ta'e kafaltiidhaan warra jiraatan jechuudha. Isaan irratti miidhaan isaa olaanaadha. Kan ammoo sirreessuudhaaf mootummaanis wanta adda addaa gochaa ture. Gama tokkoon sabsidaayiz gochuudhaan wantoota baay'ee barbaachisaa ta'een akka boba'aa fa'aa akka nyaata irratti waan akkasii irratti qaala'insa gadi qabuudhaaf namoota immoo harka qalleeyyii kafaltii hin qabnes isaaniin jabeessuudhaaf isaaniin gargaaruudhaaf wanti baay'een ni hojjetama. Kuni garuu gahaa miti. Kuni qaala'insa jiru qaala'insi kun baay'ee dabalaa deemaa jira. Namoonni galii daldalaan jiraatan namoonni galii olaanaa qabanii qaala'insi kun isaaniin amma tokko hin tuqu. Baay'een isaanii qananii guddaa keessatti jiraatu. Konkolaataa nu biyya kanatti iyyuu oofuudhaaf rakkannu biyya kana keessatti waggaa waggaadhaan baasanii warri oofuu danda'an jiru. Kuni parsantiin namoota muraasadha. Baay'inaan garuu magaalaa guguddaatti jiraatu. Bal'inni uummataa garuu ikoonomii kuni gaafa ikoonomiin akka GDP'tti jeneraalii dabalaa gaafa deemu distribuut hin ta'u isaanis hin argatan isaanis itti fayyadamoo hin taane taanaan bal'inni uummataa miidhamaa bituu dadhabaa deema waan ta'eef isa baalaansii gochuun hojii cimaadha. Callumadhanii maallaqaan maaranii amma nama hundumaatiif otoo dabalame inni ofii isaatiiyyuu qaala'insa jireenyaa nima dabala. Gaafa callumadhanii ilaallu wanta sirreessu namatti fakkaata. Garuu dabaltiin suni bituu maallaqni suni infleeshiniin nima dabala. Cash injection infleeshinii ol kaasa waan ta'eef. So to'annaadhaan suuta jechaa gargaarsa adda addaa gochaa sabsidii gochaa namoonni productivity dabala. Productivityidha. Infleeshiniin qorichi infleeshinii economics keessatti increase productivityidha. Callumadhanii oomisha dabaludha. Oomisha dabaluu wanta qonna keessatti hojjennu harka baay'eedhaan dabaluu turrara dinagdee irratti wanta industirii irratti waa oomishuu irratti hojii haaraa uumuu waan akkasiitu babal'achaa jira. Hojii haaraa callumadhanii hojii haaraa qofaa otoo hin ta'in immoo hojii kafaltii gaarii qabu uumuu competitive wanta ta'e uumuu waan akkasii jira taanaan middle classiin keenya bal'achaa deema. Amma qallina middle classiitu nu rakkisa. Upper classii qabna. Upper classiin keenya qalloodha garuu waan hundumtuu kuufamee achi jira. Maallaqni hundumtuu achi deema. Malaammaltummaanis achi keessaa madda. Waan barbaade kan bitatu jechuudha. Seerayyuu ni bitata. Seerayyuu cabsee maallaqumatti baasa. Inni baay'ee hamaadha. Maallaqni qaamuma olaanaa upper classii deema. Kan hafe hundumtuu immoo lower classiidha. Lower classii sana keessatti addaddummaa xinnootu jira malee. Middle classii kan jedhamu suni baay'ee dhiphoodha. Isa sana bal'isuu dandeenya taana. Middle classii jechuun namni hojjetee oofee bahee galee nyaatee waa seef gochuu danda'u kana kan danda'u. Middle classii bal'aa qabna taanaan ikoonomii bal'aa qabna productivity bal'aa qabna. GDP'n keenyas ni dabala garuu callumadhee GDP nominal jedhamu sana qofaa otoo hin ta'in GDP distributed ta'e life standard ol kaasuutu uumama. Kuni ijaarsa keessatti waa baay'ee uumuu keessatti projectii macro projects big projects grand project akkasii fixanii galii uummataa oomisha dabalaa gaafa deemu sirraa garuu waanuma jirudha. Ammas jira dabalaa deema immoo. Yeroo muraasaaf ikoonomiin keenya gaafa dabalaa deemu infleeshiniin affect nu godha. Internationally infleeshiniin jira biyya lafaa irratti. Kan Itoophiyaa kan biyya lafaa irraa tokkoffaatti fakkaatus jira. Infleeshiniin keenya akka biyyoota biraatti olaanaa miti. Infleeshinii parsantii 200 olii warri qaban iyyuu jiru. So garuu infleeshiniin keenya isuma jiru kanaan miidhaa qaba waan ta'eef isa maaneej godhamuu turreera. Akkamitti maaneej ta'uu danda'a jettee yaadda? Productivity jalqaba produce nyaata especially nyaata irratti qamadii kuduraa fi muduraa kana waan nyaannu waan itti fayyadamnu ofii keenya oomishuu danda'utu nurraa. Ofii keenya oomishuu gabaa geessu oomishni dabalaa deema taanaan
Jaalannis demand supply waan ta'eef ikonomii kan ran kan godhu supplying ol aanaa deema taanaan demandiin gadi bu'aa, piraayisiin gadi bu'aa jechuudha. Piraayisii gadi buusuu kan danda'u productivityidha. Piraayisii maallaqatti guuranii daldala irratti dhiibbaa godhanii maal godhanii inni xinnuma mitigeet gochuudhaaf bakka tokko tokko irratti haala malee ol ba'aa wanta ta'e shira tokko tokko jira taanaan isa sirreessuudhaaf mootummaan interject gochuu ni danda'a. Fakkeenyaaf amma akka ta'e biyya keenyaatti yeroo yaadnu irra caalaan uummata biyya keenyaa qotee bulaadha jedhamee amanama. So amma namoonni immoo higher classii keessa jiranii qotee bultootaaf keessatti kan hammate miti jedhameetuma yaadama baay'inaani. Productivity'n kan jiru qotee bulaa bira yoo ta'e warri qarshiin bira jiru immoo higher classiin immoo qotee bulaa miti yoo ta'e kan akkamtiin wal simsiisnami. Qotee bulaan amma qotee bulaan callumadee qotuu qofaa otoo hin ta'in tokkoffaa mechanized ta'uu turre. Jireenyi ofiisaayyuu jijjiiramaa amma koridara baadiyyaa kan jedhamu kana keessatti akka itti jiraatu diversificationii qabaachuu turre. Waan oomishe gurgurachuu danda'u turre. Dallaalaan gidduu galee inni oomishe rakkasaan gurgure namni biraan irraa buufachuu otoo hin ta'in wanta oomishe sana produusanta godhe sana ofiisaatii gurgurachuun galiin sun isaaf akka dhufu gargaara jechuudha. So qonna immoo bakka baay'ee qotee yeroo dheeraa qotee waan xinnoo argachuu otoo hin ta'in waan xinnoo bakka xinnoo qotee yeroo hambifatee maallaqa waan guddaa oomishu kana keessatti mechanizationii farming styliin keenya jijjiiramu turara. Inni wanta cimaadha. Wanta hojii baay'ees maallaqa baay'ees gaafatudha. Kan biraa isa callumadee qotee qamadii yookiin maaliif gurguruu qofaa otoo hin ta'in indastiriin isa bira jira taanaan processed good gurguruu danda'a jechuudha. Foreign exchange irratti impact qaba, substitute irratti impact qaba because deficit qabna import export deficit sanatu yeroo baay'ee nu miidha. GDPs gaafa calculate goonu deficitiin sun negative impact qaba yeroo baay'ee. Government spending, general spending kan jedhamu, overall consumption, then import export difference import export gidduu jiru sanatu walitti fidamee GDP jedhama. Amma nuyi consumptionin keenyaaf government spendingin keenya baay'ee olaanaa waan ta'eef GDP keenya ol qaba. Garuu deficitiin import export gidduu qabnu sun yeroo hundaa nu miidha. So qotee bulaan isa qotee dheedhiima isaa gurguruu otoo hin ta'in paappaayyaa qota taanaan juusii packagingii processed good kan itti jijjiiru factory irratti sheerii qaba taanaan walitti hidhatee mechanized ta'ee qota taanaan diversified taanaan processed good gurgura taanaan tokkoffaa kan alaa fidnu substitute nu godha importii gadi bu'aa exportiin olaanaa ekonomiin ol ka'aa jechuudha. Achi keessatti hojii baay'eetu uumama indastiriin diversified gaafa ta'u manufacturingii keessatti hojii baay'eetu uumama. Jireenyi isaa jijjiiramaa deema. So multi-directionalidha. Garuu mitigation inflationii kana mitigate gochuudhaaf productivityidha dhumni isaa. Productivity jechuun calluma dhanii qamadii oomishuu qofaa miti. Qamadii sanayyuu baay'inaan yeroo gabaabaa keessatti namni tokko hektaaraan kuntaala 20-30 oomishurraa gara kuntaala 50-80 oomishuutti deema taanaan bakkuma sanarratti galii guddaa argate jechuudha. Isuma oomishee sana keessaa immoo ofii isaatii gara processed good kan itti jijjiiramu ekonomiin sun walitti hidhatee innis kan itti gurguru sheerii kan faaktarii keessaa qabaatu waan akkasii jira taanaan jireenyi isaas immoo koriidaraan amma sirraa'ee intinii qaba maayinni soolaar siistamii qaba elektirisiitii baayogaazii qaba taanaan akkaataan jireenyi isaa saawwanii fi maatiin walitti manuma tokko keessatti jiraachuu keessaa ba'a taanaan jireenyi isaa ol ka'a jechuudha. Seevingii barataa invest godhaa ijoollee isaa barsiisaa nagaan isaa eegamaadha. Nagaa jechuun qaamni isaa waan nyaatu diversified wanta ta'e qaba. So wanti kun walitti hidhataadha. Biyya kana keessatti lolaaf sababa kan ta'e tokko fedhii sabootaati jedhameetu tilmaamama. Amma naannoo kaabaa keessatti kaaba Itoophiyaa keessatti olaantummaa itti dhaga'ama jedhama. Biyya kana nuti ijaaree nuti tube jedhu. Oromoo dabalatee immoo warri kibbaa immoo biyya kana keessatti miidhamneerra jedhu seenaan waloon jiru biyya kana keessatti.
Goonni isa tokkoof diina hamaadha. Diinni isa tokko immoo isa tokkoof goota hamaadha. Mee seenota kanaa wal simsiisuun hin danda'ama biyyi seeneffama waloo hin qabne akka Itoophiyaa jirti jedhee hin beeku ani kanaan dura. Mee seeneffama waloo dhabuun keenya akkamidha rakkinni isaa gara fuulduraatti maaliin furamuu danda'a jettee yaadda? Gaaffii gaariidha kun inni isa seeneffama waloo ni qabna. Seeneffama waloo ni qabna garuu seeneffamni suni yeroo baay'ee olaanee wanta dubbatamu miti. Seeneffama sabtokkeetu harka caalaa ololamaa haasa'ama. Isa waloodhaan qabnu xinneessuu isarratti yaada dogoggora ta'e kaasuutu baay'ata. Inni immoo karaa siyaasaa itti dhufne kanadha. Seenaa fi seeneffamni wanta adda addaadha akkuma beektutti. Seenaan hubannoo yookiin yaadannoo taateewwan darbanidha. Yeroo baay'ee kan irratti haasa'amu. Seenaa keessatti hubannoon seenaa keenya adda adda ta'uu ni danda'a. Saba tokkoo fi seenaa jedhee kan qabatu ilaalcha isaarra dhaabbatee akkaataa inni itti yeroo fi taatee sana keessatti darbe sanarraa dhaabbatee dubbata. Abbaan seenaa adda addaa qabaachuu ni danda'a. Seenaa sana akkatti himannus adda adda ta'uu ni danda'a. Yeroo baay'ee seenaan biyyuma lafaarratti adda adda ta'ee namoonni tokko akkaataan itti hubatan yookiin seenaa sana akkaataan itti himatan differensiin ni jiraata achi keessatti wal mormiin ni godhama. Saayintiifik akka ta'e godhamee yaaduun hin danda'amu. Seenaa irratti morkiin adda addaa evidensii dhiyeessuu irratti instituushinii mana barumsaa keessatti falmiin sun ni godhama. Barreeffamaan dibeetiin ni jira jechuudha ilaalcha seenaa irratti. Seeneffamni garuu wanta deliberate ta'edha. Seeneffamni ofii keenya itti yaadnee wanta hojjennudha. Wanta ijaaramudha. Wanta barsiifamudha. Kariikulamii keessa galee namni akka itti dubbatu miidiyaa irratti sammuu namaa keessatti akka barreeffamu wanta godhamee hojjetamudha. Seeneffama irratti itti hojjetamee malee callumadhee ofii isaatii kan uumamu miti. Taatees ta'e irratti qofaa kan hundaa'e miti. Filannee seeneffama hojjenna. Seeneffama kana hojjechuu irratti qaamni irratti seeneffama sirrii ta'e. Seeneffama akka biyyaa waliin nu jiraachisuu danda'u sabaaf sablammii kabaju tokkummaa biyyaa sanarratti dhaabbatee ijaaruu hin hojjetamne. Seeneffamni jiru jalqaba saboota biraa afaan isaanii eenyummaa isaanii gadi qabee seeneffama sabtokkee sana kan biyyaa godhanii warri biraa immoo akka hin barbaachisne godhanii kan ijaarame ture. Inni siyaasuma sanaa wajjin deema. Seeneffamni fi siyaasni waliin deema waan ta'eef. Siyaasni ture sun unitarii kan ta'e nation state build gochuudhaaf biyya sana amantaa tokko, yaada tokko, sabummaa tokko, afaan tokko jalatti ijaaruudhaaf imperial time irraa kaasee kan itti hojjetamedha. Sanarratti dhaabbatamee seeneffamni sun hojjetameera. Seeneffamni sun akka seenaa ta'es gabaafamee irratti barreeffamee godhameera. Achi booddee immoo gaafa sabaaf sablammiin ni kabajna federaalizimii keessatti galleerra gaafa jedhame immoo seeneffama waloo irratti hojjetamuun hin turre. Innis siyaasa irraa kan maddeedha. Seeneffama waloo ni balaaleffata ture mootummaan Ihaadig. Kan hoogganamu gubbaarraa ta'ee kan oofu qaama saba lakkoofsa isaatiin olaanaa hin taane parsantii muraasa qabutu biyya guutuu gaggeessa waan ta'eef humnaan dhufee seeneffama waloo irratti hojjechuu mannaa qoqqoodanii hundumtuu seeneffama sabtokkee irratti akka xiyyeeffatu federaalizimiinis kana akka ta'e godhee seeneffama sana irratti hojjeteera. Itoophiyaa kan jedhamu sana maqaama isaayyuu baay'ee gadi qabee kan waloo kan ta'e sana dhiisee hundumtuu kan ofii isaatii irratti akka xiyyeeffatu compartmentalization yookiin walii adda adda qabanii bulchuudhaaf saba lakkoofsaan xinnoo keessa waanta ba'uuf social beeziinsaa sappoortiinsaa xinnoo waan ta'eef kan waloo irratti hojjechuu mannaa hundumtuu bakka isaa yoo qabateef bulchuudhaaf waan toluuf siyaasa sanarraa ka'ee kan waloo sana xinneessee seeneffama sabtokkee irratti kan xiyyeeffatedha. So
kana lamaan keessatti darbine waggaa 100 darbe sana keessa. Amma bakka itti jirru irratti seeneffamni hojjetamuun irra jiru sabaaf sablammiin ofii isaaniitii afaan isaanii, eenyummaan isaanii, aadaan isaanii kabajamuu, ilaalamuu. Itoophiyaa jechuunis immoo eenyummaa kana walitti qabnee kan ijaaramtu malee ofii isheetii kan saba tokko irraa dhufte mitis eenyummaa kana ala ta'ees hin qabdu isa jedhu sana seeneffama waloo ijaaruun of ijaaruu seeneffama ofii biyya keessatti ilaaluurraa kan dhufudha. Seeneffama waloo gara fuulduraatti ijaaruu osoo hin taane amma seeneffamoota kanaan dura turan kanneen seenaa keessatti beeknu keessatti fakkeenyaaf Minilik fudhachuu nan danda'a. Lola calanqoo fi aanolee irratti Oromoon miiliyoonotaan lakkaa'amu akka du'ettidha. Hundumti keenya iyyuu kan beeknu seenaanis kanadha kan inni nu barsiise. Gama tokkoon immoo Minilik akka Itoophiyaa ijaareetti goota akka ta'etti yeroo faarfamu Oromoo biratti Minilik goota miti. Saboota biroo biratti immoo akka gootaatti ilaalama. Seeneffama waloo hin qabnu jechuudha. Irratti walii hin gallu. Warreen kana akka fakkeenyaatti kan isii kaasee fi fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti yaala fayyaa gurraachota irratti adeemsisaa turanii yeroo bara durii keessa jechuudha. Garuu bara Biil Kilintan biyya bulchu keessa 1997 natti fakkaata hunda dogoggoruu baadhee seenaa kanaaf dhiifama gaafatanii turan. Seenonni akka kanaa akkuma addunyaatti iyyuu ni jiru garuu seenota akka kanaa biyya keenya keessa jiran kanneen darban irratti waliin galini seenaa waloo haaraa ijaaruu dandeenya biyya kana keessatti. Amma kan Minilik yeroo kaastu Ameerikaattis deemtee turte. Amma The Father of America kan jedhamu George. Namni kuni ofii isaatii garba gurraacha namoota gurraacha Ameerikaa jiraatanii akaakilee isaanii garba godhee nama ofii isaatiiyyuu ni qaba ture. Garba godhee nama qabu nama daldala sana keessatti hirmaatedha. Seenaan sun otoo beekamu seeneeffamni hojjetame garuu seeneeffama namni kuni yeroo isaan irratti akka jiruutiin haa jiraatu malee biyya kana walitti qabee ijaareera abbaa Ameerikaati Ameerikaa walitti qabee. Namoonni Waashingtan irratti gaafa ka'u qeeqa adda addaa qabaatan ni jiraatu. Ameerikaa ijaaruu keessatti garuu Ameerikaa walitti fiduu irratti nama guddaa nama waan guddaa hojjete akka ta'e hubatanii nama immoo garba bushaa ture garba bitee abboolii isaanii akaakilee isaanii nama bushaa ture akka ta'es isas kana qabatanii dhugaa jiru fudhatanii dhugaa hamaas dhugaa gaariis fudhatanii har'a bakka jiran immoo biyya akka qaban akka waliin qabanii irratti dhaabbatu. Kuni maaliif ta'e yoo jette jalqabaa kaasee amma yoonaatti sirreeffachaa deemanii malee Ameerikaan kan irratti ijaaramte aayidiyaan suni piroojeektiin sun namni hundumtuu tokko ta'ee mirga argatee biyya itti jiraatudha jedhee aayidiyaa sanarratti we the people kan jedhu sanarratti ijaaramte. Kan Itoophiyaa bira gaafa dhufnu Itoophiyaan impeeriyaalistii kan ta'e irratti ijaaramte. Akka sabaaf sablammiin kuni achi dhufanii achi keessatti of ta'anii aadaa isaanii afaan isaaniitiin jiraatan otoo hin ta'in aadaa fi afaanii fi eenyummaa tokko keessatti akka galan Itoophiyaa qofaa otoo hin ta'in biyyoonni biraas kana yaalanii warri milkaa'an baay'eedha. Faransaay fa'aa kaasuu dandeenya, biyyoota biraas kaasuu dandeenya. Saboota biraa walitti qabanii saboonni biraa eenyummaa isaanii sana afaan isaanii aadaa isaanii dhiisanii aadaa waloo aadaa afaan tokko eenyummaa tokko jalatti ijaaruu kana yaalaniiru. Minilik kana yaalii sana keessatti Oromoo qofaa otoo hin ta'in namoonni falman namoonni didan namoonni achi keessatti biyya sana keessatti galuudhaaf bulchiinsa ofii isaanii xixinnoos ta'e guddaa qabanii Minilik wajjin Minilik qofaa isaa immoo hin falmine. Namoota saboota sana keessaa ba'anis qabatee falme. Yaada sana namoota bitatan. Biyya yuunitarii ta'utu nurrarraa. Neeshin isteetii kana beeldii gochuutu nurrarraa. Amaareffadha afaan keenya, amantaan keenya ortodoksiidha. Eenyummaa tokko kana jalatti luccoofna jedhanii warra amanan sana qabatee loleera. Lola sana keessatti daangaa sana walitti fiduu kana keessatti miidhaa guddaatu sabaaf sablammii irratti ga'ee ture. Akkaataan deemsaa kuni biyya ijaaruu keessatti akkaataan deemame kuni hin taane ni fashalaa'e. Akkamiin fashalaa'e yoo jedhame Haayile Sillaaseen Minilik caalaa Haayile Sillaaseetti irra aanayyuu yuunitarii kan ta'e kana neeshin isteet biildingii irratti seeraan amantaan kuni kan biyyoolessaati afaan kun kan biyyoolessaati jedhee kan lafa kaa'ee hojjete waan ta'eef jechuudha. Isaan gaafa kufanii deemsi kun ni kufe.
Garuu haftee ni qaba. Achi keessaa kan wanti hafee ni jira. Isa immoo dargii irratti dargii filosoofii biraatiin sooshaalizimiidhaan isuma ijaarame sana irratti dhaabbatee hojjechuu yaalee dhuma irratti hubachaa gaafa dhufu የብሔር ብሔረሰቦች maal jedhee xinnoo yaalee ture it was already too late inni kufee jechuudha. Inni kufeennaan sabaaf sablammiin of ta'anii of danda'anii kan waloo isaanii biyya haa uummatanii afaan isaanii haa kabajamu kan jedhu federaalummaan dhufe. So seenaan biyya keenyaa kana dhaga. Kana keessatti miidhaan ga'eera. Kana keessatti hirmaannaa gurguddaa immoo waliin gooneerra. Kolonii irraa yookiin bittaa keessaa Yuurooppiidhaan bitamuu, Xaaliyaaniidhaan bitamuu diduu irratti Oromoonni sabaaf sablammiin hundumtuu bakka sana irratti hirmaatanii kufanii ajjeesanii du'anii biyya isaanii eegsisaniiru Itoophiyaa. Sana amma seenaa waloo keenyadha. Biyya eegsisne biyya waliin ijaarredha. Yaada siyaasaa ittiin hojjenne seeneffama lafa keenya sana keessatti miidhaa sabummaa keenya irratti eenyummaa keenya irratti digaaginsa aadaa fi afaan keenya irratti miidhaa adda addaatu ga'ee jira. Nuyis immoo miidhaa geessinee ta'uu danda'a ofirrattis miidhaa fudhannee ta'uu danda'a garuu kanadha karaan itti dhufne har'a maal goonadha seeneffamni irra ijaarru kuni hamaas gaariis fudhannee isa seenaadha inni. Hamaan sunis seenaadha. Inuma ta'eera. Namni du'eera, ajjeefameera, afaan keenya gadi qabameera. Ta'eera waan hin taane miti. Seenaama sana keessa darbine. Waggaa 30 amma ta'uuf immoo kan waloo keenya dhiisne kan ofii keenya irra qofaa irratti ijaaruu irratti biyya kompartimentaalaayis taate keessa jiraanneerra. Har'a immoo biyya akkamii barbaanna gaafa jennu seenaa kana fudhannee dhugaan jiraachuun irra jiru. Karaan itti deemamuu irra jiru. Kan ofii qofaa otoo hin ta'in kan waloo ijaaruutu nurra jira. Kan ofii immoo hin dhiisnu, hin gannu. Afaan tokko jalatti hin luccoofnu. Eenyummaa keenya hin jijjiiru. Hundumtuu eenyummaa isaa fudhatee fidee Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa maariffa dubbattu, Itoophiyaa Ortodoksii, Itoophiyaa aadaa warra kaabaa qabdu ta'uu hin dandeessu. Itoophiyaan bor dhuftu, Itoophiyaan har'a jirtus bor dhuftus hundumaa kan of keessa qabdu, kan hundumaaf bakka qabdu, adda addummaa kalarii kanaa kan walitti hiitee deemtudha. Sanaaf kan malu seenessa sana nutu ijaara. Seenessi callumadee dubbaadhaan kufu. Seenessi ebaluun olaanaadhaati immoo gadaanaadha jedhu sun ikkoo dhugaa ta'ee miti. Ijaaramee nutti laatame. Nation state build gochuudhaaf sun ijaaramee afaan kee reediyoo cabsa kan jedhamne ikkoo afaan keenya reediyoo akka hin cabsine kunoo ilaalaarra miti. Xaaxeessinee numa deema reediyoon. Garuu seenessi sun kan nutti himame akka sana dhiisnee isa sana jalatti galludha. Yaalameera, fashalaa'eera. Har'a immoo bakka jirru irratti kan ofii keenya qofaa qaqqabannee biyya waloo qabnu, biyya dhiigaan dhaabne hin gannu. Akka saba guddaatti kan nurraa eegamu seenaa hamaas, seenaa gaariis qabannee seenessa garuu immoo boriif ta'u. Seenessa eenyummaa keenya kabaju, kan waloo keenya ijaaru lafa kaa'utu nurraadha. Egaa biyya kana keessatti seenaa qofaa miti kan sabni kun irratti waliin galle alaabaa irratti illee walii galtee hin qabu. Alaabaa dhaabbataatiin kan mammaatti mootummoonni jijjiiramaa dhufanii alaabaan biyyattis jijjiiramaa madha kan inni dhufe. Isa kanoo akkamittiin ilaaltati? Egaa kuni kana qofaa miti wantoota baay'eetu jira. Amma sirreeffamni seenessaaf seenaa kanas gaafa haasofnu rakkinni keenya kan seenessaaf kan seenaa qofaa miti. Seeraanis rakkina qabna. Seeneffamni sun seera keessa taa'ee har'a biyya Itoophiyaa keessatti Oromoon bal'ina lafaatiin, ikoonomiitiin, baay'ina uummataatiin tokkoffaa ta'ee otoo jiru sababa karaa dhufne kanaa kan ka'e heera biyya keenyaa keessatti keeyyanni 106, keeyyanni 5 afaan Amaaraa afaan hojii federaalawaadhaa jedhee kana qofaatu immoo heera hiikuudhaaf tokkoffaadhaa jedha. Olaanaa godhee kaa'amas. Haa ta'u afaan kana dubbachuu danda'uun keenya gaari. Afaan waloo keenyaa afaan biyya keenyaati. Afaan akka sabaa qabnu kun immoo kana keessatti heera kana keessatti dhufu turrara. Kuni haftee karaa dhufne sana, karaa hamaa dhufne sanatu ammayyuu heerri kuni isa agarsiisa. Kaanee garuu har'a namoota Oromoo ta'antu aangoo irratti jira. Oromoonni siyaasa keessatti gara seentarii dhufeerra, periferiirra. Muummichi dhufanii yookiin ministeeronni dhufanii akkasitti dhiibbaa goonee heera kana ofii keenyaan jijjiirre borummoo qaamni biraa dhufee kan ammoo jijjiira. Kan ta'uun irra jiru
sabaaf sablammii kanaa wajjin teenyee haasofnee reasonable wanta ta'e fiduutu nurrara. Afaan Oromoo afaan federaalaa hojii federaalaa ta'uutu nurrara. Kuni haftee karaa dhufne karaa hin taane sana agarsiisa. Karaa amma itti deemnu kanaaf immoo wanta ta'u heeraanis siquutu nurrara. Alaabaanis akkasumadha. Alaabaa akka naannoo qabna. Alaabaa immoo akka biyyaa qabnu kana keessatti eenyudha kan gaafii qabu? Eenyutu hin jaallatu? Tokko tokko urjii sana hin barbaannu isa kaasaatii waa nu kaa'aa jedha. Akka qosa namichi gurbaa garraamii tokkotu viidiyoo tokko argee na kolfee cinqamee innaan maal goona jennaan isuma jiru kana kaasnee leenca odaa jala taa'ee urjii ol ilaalu gidduu goonaa jedhee urjiinis jirti odaanis jira leencis inni dhufaa jedhee sadan isaanii walitti qabne egaa waan jedhu wallaaleennaan akkas jedhee gurbaan garuu sabaaf sablammiin walitti dhufnee marii biyyoolessaa goonu kana keessatti heera keessa rakkina qabu alaabaarra rakkina qabnu furuutu nurrara. Kalariima sana kan agarsiisuuti. Hundumarraa kan dhufeeti. Oromoonis bal'aadhaan baay'ee dheedhee akkas gochuu hin danda'u. Kana nama biraa irratti jibbine nama irratti hin goonu. Itoophiyaan Oromoo qofaa kan fakkaattus ta'uu hin dandeessu. Akkuma Amaara fakkaachuu hin dandeenyetti Oromoos hin fakkaatu. Hundumtuu amma gahee isaatti, amma madaallii isaatti, amma bal'ina isaatti bakka kan itti qabu, hunduttuu kan itti hirmaate marii biyyoolessaa goone, gaaffii alaabaa, gaaffii afaan federaalawaa, gaaffiilee biraas furuutu nurra jedheenidha. Egaa qabsoo Oromoo keessa ilaalchota sadiidha kan jiranii. Tokko biyyi Itoophiyaa, biyyi Oromiyaa baramni likiin dura sirna gadaatiin bulaa turte kanaaf gara sirna sanaatti deebinee biyya mataa keenyaa ijaarrachuu qabna warreen jedhan jiru. Itoophiyaan impaayeraadhaa diigamuu qabdi kanneen jedhanis jiru. Oromiyaa walabaa ijaaruu qabna kanneen jedhanii. Kan biraan immoo Itoophiyaan biyya keenyadhaa nutu ijaaree warreen jedhanis immoo jiru. Biyya keenya dimokiraatessina malee hin dhiisnu kanneen jedhan jiru. Mee akka dhalataa biyya kanaatti yaadota kana sadan akkamtii wal simsiisuu dandeenya? Biyya kanaaf kamtu fayyada jettee yaadda? Egaa akka biyyaatti biyya tokko qabna, Itoophiyaa qabna. Hireen Oromoo Itoophiyaa keessatti jiru kan seenessa adda addaatiin gadi qabamee barreeffame kan seenessa sababuma eenyummaan isaa akka ol hin kaaneef jedhamee maqaan namootaa jijjiiramee eenyummaan isaanii jijjiiramee goota gaafa ta'an yookiin hojii isaanii gadi qabu yookiin eenyummaa isaanii dhoksuu haguuguun waanuma turedha. Sababuma seenessa ijaaramaa turedha. Alagaan gaafa kana godhu sababa siyaasaatiin sababa seenessa biraa ijaaruutiif godha. Oromoon ofirratti kana godhuun garuu waanuma hin baasnedha. Anaaf naan galu. Oromoon biyya kana keessatti hojiin inni hojjetee biyya kana ijaaruu irratti, biyya kana eegsisuu irratti yeroo erguma dhalanneeyyuu waan meeqa argine. Dhiigaa fi lafee ijoollee Oromootu biyya kana walitti qabee dhaabe. Bakka dhanneetti ilaaluu dandeenya biyya kana kan dhaabne nuyidha. Amma hojii keenyaatti, amma itti faajneetti, amma ikoonomiidhaaf baasnuutti, amma loltuun keenya deemee du'uutti, amma namoonni keenya gootummaa qabanitti eenyummaan keenya immoo wal madaalaa akkasitti kabajameera biyya kana keessatti hin taane. Yeroo darbe irratti kun hin taane. Amma garuu kuni ta'aa jira. Amma kuni yeroodhaan dhufaa jira. Amma gaaffiinaan kaase gaaffiin afaanii mootummaan amma tokko ofiisaatii afaanota biraa wajjinis maal yaada qaba malee akka poolisiitti qabatee miidiyaa irraa jalqabu turrara mana barumsaa irratti hojjetamu turrara jedhee amma tokko hojjechaara gaadhaa gaamitiin gaaffii biraadha. Garuu fudhatama ni qaba. Namootuma keenyatu baay'inaan achi keessas jiru. Afaan isaanii eenyummaa isaanii hin jibban. Waggaa 30 caalaa afaan keenyaan baranneerra, afaan keenyaan mana murtii deemneerra, naannoo ofii keenyaa qabna, alaabaa qabna, caffee ofii keenyaa qabna. Kun hundumtuu erga nu dhalanne wanta dhufedha. Garuu yeroo dheeraadhaaf eenyummaan keenya haguugamee gadi qabameera. Kuni jechuun nuyi ni ijaarre biyya kana jechuun miti ijaarreerra. Seenessi responsibilitiin nu qabnu biyya kana keessaa nuyi siyaasa keessaa periferii godhamne maree akka sabaatti periferii miti. Maal jechuudha? Eenyummaan keenya namoonni keenya achi keessatti gaafa galanii hirmaatan iyyuu kan hirmaatan eenyummaa biraa dhuunfatanii eenyummaa biraatti afaan biraa dubbatanii afaan biyyi itti ijaaramaa ture jechuudha.
neeshin isteetiin itti ijaaramaa ture eenyummaa sana jala amantaas jijjiiranii al tokko tokko walitti heerumsiisanii fuudhanii akkas godhanii intigireeshinii sana keessatti galaniitu hojjetanii malee namoota eenyummaa keenya qaban kuni seenaa biyya kanaa keessatti gara duubaas yeroo deebinu gubbaarraa amma gadiitti bulchiinsa keessatti waan baay'ee keessatti jiru. Eenyummaan keenya garuu afaan keenya wajjin Oromoo guutuu ta'ee jechuudha. Namichi otoo hin jijjiiramin Itoophiyaa keessatti hirmaachuun hin turre haaluma siyaasaa haaluma yaalii biyya ijaaruu hojjetame keessa. Sana keessaa baanee har'a bakka itti jiru kanadha. Maddii miti nu kan jirru. We are not periphery. Warra baqaqnee amma Sumaaliilaandii haasofne irra sila. Sumaaliilaandii isa biyya adda addaatiin bultee akkasitti bakka biraa jirtu separate kan taate kanaafiyyuu biyya ta'anii ba'uun amma akka rakkisaa ta'aa jiru ilaalaartu. Eritiriyaan bulchiinsa Xaaliyaanii jala turte seenaa adda addaa qabdu. Sababa biraatiin inni seenaa biraadha. Erga folloxxee baate booddee Eritiriyaan bakka itti jirtu namni ni beeka. Har'a biyya ati magaalaatti jirtu keessatti 100,000 lakkaa'amutu Eritiriyaan dhufee kaampii keessa fa'aa biyya keenya keessa jiraata. Biyya isaa dhiisee. Namni keenya biyya sanaa kaampii hin qabu. Nuyi saba gidduu galeessadha. Wanti irraa luqqaastu wanta xinnoodha. Hiddan luqqaasu isu guddaa Itoophiyaa kan jedhamu kuniyyuu Oromiyaa kana Oromoo kanadha. Hireema keenyatu sirrii hin turre. Hojii siyaasaatu sirrii hin turre. Eenyummaa keenyaaf balballi cufaa ture. Balballi sun banamee ture. Balballi sun banamee jechuun garuu hafteen akkaataan impeeroroonni yookiin bulchiinsi neeshinii kana tokko godhee afaan tokko keessatti gashuudhaaf yaale suni wanta nurratti dhiise madaa nurratti dhiise rakkina nurratti dhiise hin jiru jechuun miti heera keessatti yoo amma kaasne isas ni sirreessina. Gaaffii qabnu ni sirreessina. Itti gaafatamummaa qabna. Sabni baay'inaan tokkoffaa ta'e akkamittan biyyarraa folloqa jedha. Maal isaatu hafanuu folloqni? So yaadi siyaasaa kuni gaafa abdii kutannaa yaada ba'edha. Yaada waliin hojjechuun balballi isaa cuccufamaa eenyummaan jijjiiranni taanaan fudhatama bakka itti hin qabnetti Oromummaa kana deebisanii Oromoodhaaf gurguruun iyyuu bakka rakkisaa ta'eefti. Abaawoon kana barsiisuu irratti ammam akka dhama'e ni beekama. Qabsoon inni guddaan Oromooma deebisanii ati Oromoodha jechuutu rakkina ture. Narraa deemisiin jedha. Gosa hojii guddaatu irratti hojjete. Zaranyaa faasiin jedha. Har'a bakka sana hin jiru. Har'a namni eenyummaa isaa beeka. Afaan isaa beeka. Aadaa isaa beeka amma tokko. Aadaa isaa barachaa jira mana barumsaa keessatti. Kana qabatee biyya isaa immoo biyya dhiiga isaa itti dhangalaasee ijaare immoo biyya waliin qabu immoo responsible ta'ee gaggeessa. Kan ofii keenya malee kan namaan barbaannu, kan ofii keenya kan nu malu arganneennaan warra nurraa bicuu ta'an lakkoofsaanis humnaanis isaaniin ol qabuun nurraa itti gaafatamummaa qabna. Akka saba bal'aa tokko isaaniin achi bittinneessinee dhannamoo fuunee deemna. Maal goonee dhanna biyya ijaarame? Biyya namoonni abbootiin keenya itti du'an. So itti gaafatamummaa qabna. Isa gadi bu'ee sana nutu ol kaasa. Isa lakkoofsa humna hin qabne sana nutu ol kaasa. Afaan isaas akka kabajamuuf biyya guddaa kana keessatti hireen isaas akka dhaga'amtiis argatu nutu ol qaba. Isa akka malee immoo seenessaaf seenaadhaan tuulame immoo suutannee barcuma laannee fi ni ta'a. Barcumarra dhaabbateera taana akka taa'u goona. Akka malee dheeratee gatittii nama biraarra dhaabbatanii dheerachuunis hin jiru. Isa gatittiin isaarra dhaabbatames ka'e dhaabbadhu kan jedhu kana gochuu kan danda'udha. Oromoon seentariidha. Malee periferii miti. Ni folloqna ni jedhu sun rakkina abdii kutannaa otoo hin ta'in fagina karaa isaa chaalenjii isaa ilaalamee biyyi kun Oromoodhaan hirmaannaa siyaasaa gidduutti fiduu isaan marginu kana illaattu taanaan biyya kana dhiisnee biyyi kun akka malee ijaarame nurratti ijaarame aadaa keenya eenyummaa keenya cunqursuu irratti dhaabbatee ijaarame diignee baana keessaa kan jedhu sun yeroo sana make sense. Har'a completely doesn't make sense. Har'a bakka nuyi jirrutti jechuudha. Bakka generationiin qubee jirrutti jechuudha. Bakka miidiyaas ta'e, mana barumsaas ta'e, siyaasas ta'e hundumaa keessatti hirmaannaa qabnutti. Afaan keenya gaafa dubbannu usuusnee dubbachuu irraa baanee miidiyaa irratti dubbannee bakka barbaannu dubbannee muummichi afaan keenyaan dubbata gaafa barbaade afaan Amaaraa afaan Ingiliffaatiin dubbata.
So bakka kana geenye biyya itti cunqurfamnee turre eenyummaan keenya cunqurfamee ture jennu sanarratti ammana ol baanee gidduu gallee siyaasa sana keessaa periferii irraa kottaan baana ijoollee jechuun I think siyaasuma waggaa 50 keessatti abdeetii tokko iyyuu hin arganne nama Nokia 3310 kan jedhamu turte dur. Har'a nama Nokia 3310 kan jedhamtu ishee xixiqqii jettu sana qabatee nama deemutu argite. Waggaa 10 keessa turte 15 keessa turte jettee gaafachuu dandeessa. Siyaasni tokko tokko waggaa 34 waggaa 40 kan hin tuqamne akkuma amantaatti akka mana sagadaatti calluma dheedhiima isaa kan itti amanamutu jira. Inni sirrii miti. Siyaasni ammayyaa'u turrara yeroo haala ammatti jirru irratti ijaarama siyaasni. Guyyaama guyyaatti haaromfamuu turrara malee ammayyaa miti yaadi amma jiru sun fudhatu. Daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuu karaa miidiyaa Soofumriin isiniif darbaa jirudha. YouTube keenya subscribe gochuun nu hordofaa, yaadaaf qabdan nuun ga'a, nu waliin tura. Xiinxaltoonni siyaasaa biyya kanaa baay'inaanii gariin xiinxaltoota siyaasaa mootummaati, gariin immoo xiinxaltoota siyaasaa kanneen paartii mormituuti. Xiinxaltoonni siyaasaa garee qabatan akkasitiin xiinxaluun isaanii sirriidha jettee yaaddaa. Kan biraan immoo biyya kana keessatti mata duree maka'e tokko xiinxalama malee gara fuulduraatti maaltu ta'asa jedhamu xiinxaltoonni hin raaganii. Meessa kan akkamitti ilaalta walitti qabeema nu ibsi. Walqabataadha gaaffiin kee tokkoffaa xiinxalama qofaa otoo hin ta'in namootuma callumadhanii mari'atan iyyuu xiinxalama jedhamee designeet otoo hin goone iyyuu namni yaada irratti hundaa'ee ofii isaatii common shared interest irratti dhaabbatee dubbachuun baay'ee hin jiru jechuu dandeenya. Haala siyaasaa keenya irratti yeroo baay'ee namoota opposition yookiin deeggartoota qaama siyaasaa tokko kan mootummaa morman yookiin immoo kan deeggartoota mootummaa ta'anii dubbatu. Wanti tokko gaafa waan gaarii ta'uu danda'a. Example eebba hidha Abbayyaa nan yaadadha. Hidha Abbayyaa eebbifamuu jechuun it's just simply nama Itoophiyaa keessattis Oromoos ta'e abbaa barbaadde biyya alaas jiraadhu waanuma argituudha, waan guddaadha. Argite kun guddaadha, gaariidha. Uummataaf waan gaarii fida jettee dubbachuun akka rakkinaatti namni kana dubbatee innaan sii kafalanii kondominiamii argattee jedhama miidiyaa irratti. Kuni maal agarsiisa? Polarizationii gamaaf gamana dhaabbatanii wal dhiibuu malee dhugaa irratti hundaa'anii siyaasa dagaagsuu irratti yaada walii hiruu irratti rakkina qabna. Eejensii yeroo baay'ee eejensii jedhaani tiktaakii irrattis nan jira beektaa. Tiktaakii irratti I think jibbaniiru haasaa koo kana garuu wanti daddabala. Eejensii wanta jedhamu jira. Individual agency jira. Personal agency. Ofii kootiif ofiif jedheen as jira taanaan personal agency. Achi immoo proxy agency kan jedhamu jira. Mootummaan ergeen as jira yookiin ABO'n yookiin KFO yookiin abbaan barbaadeen ergee tanas jira taanaan proxy agency ananas jira jechuudha. So gaafan dubbadhu fedhii ofii kootii yaada ofii kootii dhiisee yaada fedhii qaamani ergee sanaafan dubbadhaa jechuudha. Collective agency keenya kana gannee akka uummataatti namoonni haasofnu akka proxytti haasofnu akka namoota yookiin mootummaan ergee yookiin qaamni tokko nu ergeetti haasofna malee ofii keenya kan waloo fedhii waloo irratti dhaabbannee haasa'u dhugaa irratti hundoofnee haasa'uun ni xinnoodha. Sanaafidha. Haasaan keenyas borraaguu irratti yeroo dheeraa irratti wanta deep ta'e qonnee haasa'uu hin dandeenyu. Waanuma irra ololi jedhame sana haasofna akka proxy hin kafalamuuf warri mootummaa biras dhaabbate akkasitti haasa'u warri qaama mormitoota biras haasa'e waan argatu hin qabu. Namni isa beekuus hin jiru baay'eensaa. Especially biyya alaa warri jiru. Garuu aadaama godhanne proxy fakkaannee akka nama qaxarameetti haasofna malee kan waloo irratti haasofta taanaan especially deeggaraa mootummaa godhamta. Dhugaa jiru tokko irratti kun gaariidha jetteenaan gaarii dubbatteennaan nama deeggaraa mootummaadha. Anama kondominiyeema lakkoofsa hin qabnee akka hin qabu beekan namni isaanii tokko iyyuu hin qabu garuu akkasidha yaadi keenya bitamnee akka hojjennu proxiidhaan akka hojjennu akka qaxaramnee hojjennu akkasumatti act goona. Kana keessaa bahutu nurra jira. Akkas goona taanaan kan bor ilaalu kan furmaata sabaa furmaata biyyaa ta'u yaada baay'ee deep ta'e haasa'uu ni dandeenya propaganda proxy irra baanee.
Tolemee dhumarratti miidiyaa keenya ni hordofta jennee abdanna. Yoo hordofta ta'e yaadaa fi qeeqaa sagantaa keenya irratti qabdu akkasumas immoo dhaamsa biraa kan qabdu yoo jiraatte walitti qabiituma nu xumuri. Miidiyaa keessan baay'een hordofa. Gidduma haaraadha. Ani baay'een jaalladhe interview isin namoota adda addaa wajjin gootanii akkaataa gaaffii itti gaafattu leelloo generally miidiyaan keessan baay'ee cimaadhaan namoota guddaa fidduu namoota yaada adda addaa qaban fidduu fiddanii asitti ni morkituu ni gaafatu gaaffiin gaafattan sharpidha. Nama tokko tokkoof akka deeggartoota mootummaa sin fakkeessa namoota tokko tokkoof akka deeggartoota qaama mormitootaa sin fakkeessa hundumtuu sin ittiin dallannu taanaan miidiliidha miti. So hundumaarraa namoota tokko tokko xinnoo dallansiisuu ni danda'a garuu gaaffiin keessan dhugaa irratti kan hundaa'e riisarchii irratti kan hundaa'edha. Waan baay'ee waan isin gootan ilaaleera. Namnis kana ni arga waan ta'eefidha. Yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo keessan hammam akka ilaalamu nan arga. So jabaadhaa jechuun barbaada baay'een jaalladha piroograamii keessan. Tolee waamicha keenya kabajee yeroo keenu qodiin waliin turuu keedhaaf guddaa si galateeffannaa kabajan. Egaan sagantaan keenya guyyaa irraa asuma irratti raawwatee jira. Torban sagantaa biraatiin isinitti deebinaa. Qopheessituun sagantaa kanaa Lalisee Mokonniin ture. Daayireektara Masarat Dhaabaa akkasumas ogeessota kaameeraa waliin turre. Hanga torbaniitti nagaan tura.